Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessatti jirtanii jireenyi maal fakkaata? As geenye jirra baga jiraatanii isin jaa akkam nagaa haalli jiruuf jireenyaa maal fakkaata? Wallahi egaa baga jiraatanii jiruu waan gurguddaadha. Ononus naannoo jirru kana amma baay'ee inqurraa warra jabaa tokko deemaa jira. Kana kanatti jirra kun. Warra jabaa tokko jira. Warra kana keessa deemaa jira. Tamaam show like godhaa, subscribe godhaa, comment jalatti kennaadha. Namoonni maatiin ta'e namaas maatii kan nuuf taatanii namoonni immoo maatii nuuf taatan like godhaa, share godhaa, comment jalatti kennaa. Wal jajjabeessinaa isin jenna. Inshallah. Baatiin tun illee baatii Ramadaanaati. Shaabaanni kun har'a guyyaa tokko jeegalee jira. Ganaa soomanaaf illee kun guyyaa 28 wayituma hafee inshallah taala. Warreen amantoota musliimaa hordofan hunduu baatiin kun baatii kabajamaa yookiin baatii jaalatamaadha. Baatii keessa waan guddaa argatanidha. Keessa inni hojjetes inni hojjetinis keessatti aara galfatanii baatii sheeyxaanni hidhamu jechuudha. Baatii takkitti tana sheeyxaaniin hidhama. Baatiin tun baatii gammachuuti. Inshallah yeroo kun soomana kunoo tokko jennee eegallee jirra. Kun ammoo kan soomaa jiru kun Shaabaana yookiin sunnaa ergamaa Rabbi jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam. Soomanni guddaan guyyaa 28 wayin hafaa jira. Baatiin tun baatii araaramaati. Baatii namni hunduu jechuudha. Inni wallolees keessatti araaramu. Inni ammoo wallolinii keessaan illee zambiin isa yaadaan keessaa wal dhabelleen baatii keessa dhiifama itti wal godhanii dhiifama walii godhanii baatiin tun baatii kabajaati, baatii araaramaati, baatii gammachuuti jechuudha. Baatii hunda caalaa namni keessa ibaadatti jabaatu jechuudha. Akkasiin isin ijaaramni ittiin nunaa ga'u irra deebi'uudhaan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaataa baga jiraattanii tamaam shawwaroo like godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti nuuf kennaa. Yaada yoo nuuf qabaattanis nuuf barreessaadha. Qorra jabaa tokkotu jira. Inni qorraa naannoon keenya kuni ji'a ja'a inni qorraa, ji'a ja'a immoo ni oowwaa. Amma qorra kana keessa jirra. Ala taa'eetiin isin wajjin haasaa jira. No. Jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbadhaa. Daa'imummaan beeyna sana ajjeesanii gatamee masara dhaabaa mucaa kana lubbuu oolchaa jettee namoota 200,000tu Facebook isiisan jala jira. Nama sanarraa qarshii 100,000 dhabdee mucaan sun sababa qarshii 100,000 ajjeesee gatee Oromoo wal gargaaruu qabdi. Waan akkasii irratti isin jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yaada qabaattanis nuuf kennaa. Ulfaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaa, isin gadaa bilisummaa. Baatiin tun baatii ilmi namaa hunduu dhiifama walii godhee baay'ee wal jaallatudha. Wal nyaachisuu, wal obaasuu, karaa irratti, daandii irratti, eessa irratti illee baatiin tun baatii kabajaati. Wal jajjabeessuu qabna. Warreen kana durallee walitti muufannee dhiifama akka nuuf gootan abdii qabna. Dhiifama waliif goonee yoomuu dhiifama akkasitti jirraa. Baga naaf jiraattanii jiraachuu waan guddaa kun as geenye jirra. YouTube'n ajandaa haaraa barbaaddi. Waan haaraa tokko fiddee dhufu. Waan haaraa tokko fudhattee yoo dhufte namni illee si daawwata. Akkas jabaadha. Caalaa wanti garaana nyaatu guyyaa kaleessa gadda hamaa
laphee namaa cabsu san mucaan kaleessa naannoo Arsiitti yookiin naannoo Hindiirimoo eessa naannoo achitti abbeeraa isaa yookiin adeera isaatiin ajjeefame san mucaan daa'ima waggaa 2ti. Daa'imni san daa'ima waa tokko hin beekne namni san ajjeesee gatee namni san fira isaatii dhiiga isaatii jaanii biyya keenya keessa gocha hamaatu deemaa jira. Ilmi namaa akkam garaa jabaata. Daa'ima san ajjeesee boolla bineensaa keessatti gatee guyyaa kaleessa erga ajjeese guyyaa 16 erga ajjeese guyyaa 3 daa'imni san erga guyyaa 7 jechuudha guyyaa 8 boolla keessa bulee achi keessaa fuudhanii kaleessa dhufee harka ifkannee daa'ima sanillee achi keessaa fuudhanii maramaa jiran jira. Gocha hamaadha, gocha laphee namaa cabsu, gocha akkasiisan baay'ee silaa irraa kusatanii bareedaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as keenya jirra baganaaf jiraatanii irra deebi'uudhaan Jummaa Mubaarak jennee jirra. Akkam nagaa baga jiraatanii jiru jireenyi maal fakkaata? Ramadaanni kunis dhufaa jira. Kanaaf viidiyoon waa walitti deebi'u natti fakkaatu. Kanaachi viidiyoodhaan yoo rabbi jedhee yeroo muraasa booddee walitti deebina inshallah yoo rabbi nu laaffisee akkasiin isiniin jaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii anilleen kan dubbachaa jiru tamam shawwaroo laayikoodhaa komentii jalatti nu fannaa yaada keessanis nu jabeessa waan ta'eef wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa laayikoodhaa komentii jalatti kannaa inshallah taala yeroo gabaabaa keessatti wajjira dhaabbannaa wal gargaarraa akkasinis ninjaa yaada yoo qabaattanis yaadni keessan nu jabeessa komentii jalatti nuuf kannaa YouTube teenya illee share godhaa like godhaa komentii jalatti kannaadha wal jajjabeessinaa inshallah taala ramadaanni kunis dhufee ramadaana taqabbalamaa akka rabbi nuuf godhu abdii qabna wal cinaa dhaabbannaa jajjabaadhaadha tamam shawu waroo like godhaa share godhaa komentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa harka wal qabnaa kanumaafuu jajjabaadhaa wal gargaaraan isiniin jaa hamma rabbi nu laaffisetti ijoolleen baay'een garuu YouTube tanaa kumatti waan ni jajjachaa jirti. Facebook illeen taaziyaa ta'aa jira, YouTube illeen taaziyaa ta'aa jirti. Addunyaan guutuun gara tuktukitti deebitee jirti. Tuktuk oofuun matoora si barbaachisu wanti ta'an matoora si barbaachisaa gaazii si barbaachisa. Kana irratti baatee bakka ajandaa baafattee waan ni jechuudha. Akkasumas isiniin jaa baganaaf jiraattanii jiru jireenyi maal fakkaataa ulfaadhaa galatoomaa hojiin keessanis hojii mirga qabna. Ulfaadhaa jajjabaadhaa gadaan bilisummaa akka ta'u abdii qabna naaf jiraadhaadhaa tamam shawwaroo like godhaa komentii jalatti kannaa wal jajjabeessinaa inshallah taala yoo rabbi jedhee wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna wal cinaa dhaabbannaa nuuf jiraadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah baganaaf jiraattanii Jummaa Mubaarak jennee jirra. Jummaa gaarii akkasiniif ta'u abdii qabnaa jajjabaadhaa tamam shawwaroo like godhaa subscribe godhaa komentii jalatti kannaa yaada yoo qabaattanis nuuf barreessaa nu jajjabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa wal cinaa jirraa inshallah taala jajjabaadhaa
Ramadaan dhufee jira viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Inshallah ta'ala ya rabbi nulafisi ittifaqna wajjina dhaabbanna yaanni keessanis ni jabeessa. Garaa tuktukunis hanga tokko nama jirra. Karaa Instagramaanis nu argachuu dandeessanii. Karaa Facebookiitiinis nu argachuu dandeessanii. Karaa hundaanuu nu jirra inshallah ta'ala ya rabbi nulafisi. Waa hundaa ooltummaa. Keessaan dhabamanii san jirra malee hojii gaarii irratti hojjechaa jirus hin qabnu. Keessaa Facebook ni bara kana qulqullinaan maallaqa kaffalaa jira. Namoonni fooloon teessan 1,000 ol darbite monetization akkuma YouTube sanitti guutuu dandeessanii. Duraan page irraas hin kaffala waan ta'eef amma immoo Facebook irraas kaffaluu eegalee jira waan ta'eef namoonni Abdulaapoo jala seentanii ilaaluu dandeessanii. Akkuma YouTube sanitti sa'aatii isaa badaa xiqqaadha. Parsantaa 100 jechuudha. Irratti hojjettanii yeroo gabaabaa keessatti maallaqa irraa argachuu dandeessanii. Hundaanuu miidiyaan kamuu maallaqa kaffalaa jira. Yeroo hojjettan milkaa'uu dandeessanii yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dandeessanii irratti hojjedhaadha. Jajjabaadha. Keessa warreen Facebookaa 1,000 ol darbitan, fooloo 1,000 ol warri darbitan monetization guutuu dandeessanii. Akkuma page sanitti maallaqa guddaadha. Keessaa baraan akka isaan kaffalaa jiru. Bara kana harka lamaan kaffalaa jira. Waan hundaa irratti hojjechuun bareedaadha. Hojjetan yoo irratti hojjetan business guddaadha argachuu dandeessanii. Inshallah hojii gaarii, carraa bareedaa akka isiniif ta'u abdii qabna. Wal jajjabeessinaa. Tamaam Show like godhaa, subscribe godhaa, comment jalatti kennaa. Yaada keessanis nuuf kennaa, nu jabeessaa, wal cinaa dhaabbannaa, wal gargaaraa. Inshallah ta'ala Ramadaanni kunis dhufee Ramadaana milkii akka Rabbi nuuf godhu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa. Galatoomaadha. Namoonni as keessatti kompanilleen dhiifamaa isiniinjaa dhiifama nuuf godhaa. Jajjabaadhaa wal gargaaraa. Tamaam Show like godhaa, comment jalatti kennaa, wal jajjabeessinaan isiniinjaa.